daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenyaa nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Egaa sagantaa qorannaa macaafa qulqulluu torbanitti al tokko karaa Hope Channel Itoophiyaa isiniif darbu har'a kutaa 12ffaa walii wajjin jalqabna. Torbee darbee kutaa 11ffaa barumsa biyyicha keessa jiraachuu jedhu walii wajjin barannee turre. Qorannaa macaafa qulqulluu kana keessatti waan isiniif hin galle yaada yoo qabaattan ergaa gabaabaa karaa foddaa televiziyoonii irratti bilbila argamu kanaan nu bilbiluu dandeessu. Qaamaanis isin arginee walii wajjin haasa'uu dandeenya. Nuuf bilbila. Nagaa waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'as obboloota torbee darbee walii wajjin macaafa qulqulluu gadi fageenyaan qoranne waliin isiniif dhiyaanneerra. Obboloonni keenya torbee darbee walii wajjin macaafa qulqulluu biyyicha keessa jiraachuu jedhu walii wajjin qoranne. Obboleessa keenya Salamoon, obboleettii keenya Qabbannee, obboleessa keenya Faqaaduu walii wajjin har'as turtii goona. Isinis nu wajjin turtii godhaa. Gara qorannaa keenyaa utuu hin dhaqiniin dura kadhannaa godhannaa, heertuu dubbifannee kadhannaa godhannee qorannaa macaafa qulqulluu keenyatti fufna. Heertuun har'a nuuf kenname yaadannoodhaaf nuuf kenname irratti mari'annu Iyyaasuu boqonnaa 21 lakkoofsa 45 irraa kan jirudha. Akkas jedha: wanti gaariin Waaqayyo saba Israa'elii abdachiise hundinuu in raawwate malee tokkollee keessaa hin hafne jedha. Heertuu kanarra taane Waaqayyo amanamaadha kan jedhu mata duree kanarratti macaafa qulqulluu keenya gadi fageenyaan walii wajjin qorannaa. Isinis lafa jirtanitti kadhannaadhaan nu faana tura. Waaqayyo lafa jirtanitti turtii keessanaa eebbisu. Walii wajjin kadhannee gadi fageenyaan qorannaa keenya jalqabna. Hin kadhanna. Waaqayyo amanamaadha. Dhugumaa Waaqayyo ati amanamaa waan taateef har'as fuuldura keetti argamneerra. Qorannaa macaafa qulqulluu kana yeroo jalqabnu ogummaa keenyaan hubannaa nuyi qabnuun gooftaa keenya dubbachuu barsiisuu hin dandeenyu. Hundumaa kan dandeessu amanamaa kan taate, saba keef kanaan dura amanamaa kan taate har'as nuuf amanamaadha. Nu gidduutti argamtee barumsa jalqabnu kanaati nuuf eebbisuun, nu geggeessuun, ofii keetiin hafuurri qulqulluun waan dubbachuun nurra jiraatu, waan barachuun nurra jiraatu hundumaa akka nu barsiiftuuf si kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Abbaa keenyaa, nuyi sagalee asii dubbannu walii wajjin barannu kana itti qabamnee bara baraan akka jiraannu, dhaggeeffatoonni keenyaaf hordoftoonni keenya lafa isaan jiranitti immoo asirraa gooftaa karaa televiziyoonaa kana kan darbu gooftaa ati sagalee asii darbu kana akka eebbiftu garaa saba keetii bira akka inni ga'uuf hafuurri kee qulqulluun gooftaa saba kee akka gargaaru si kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Ati nu gidduutti argami, sagalee kee ati nu barsiisi. Waan keessaa barachuun nurra jiraatu gooftaa barannee amma bara baraattis wajjin akka jiraannu ati nu gargaari. Dhugumaa ati saba kee hin gattu, kan saba keetiif abboomte gooftaa karaatti hin hafu, kan ati jettes gooftaa hin ta'a malee hin hafu. Kanaaf gooftaa keenya yaada kee, kaayyoo kee, karoora kee ati nurratti qabdati raawwadhu. Bara baraan nu wajjiniin ta'e. Sagantaa keenya hin jalqabnaati nu wajjiniin jalqabi. Qofaa keenya sagalee kee irratti dubbachuu hin barbaannu. Hafuurri kee qulqulluun nu gidduutti argamee akka nu barsiisu si kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jedhee nu dhaga'i. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa qorannaa macaafa qulqulluu kutaa 12ffaa walii wajjin qorannaa. Torbee kutaa 11ffaa keessatti biyyicha keessa jiraachuu kan jedhu amala biyyicha haaraa Waaqayyo nuuf kenne keessa jiraachuudhaaf qabnu amalli keenya haadha jijjiiramuutu irra jiraata. Namoota waldaa keessatti walii wajjin jiraannu walii galteedhaan, wal dhaga'uudhaan, wal danda'uudhaan, wal jaalachuudhaan jiraachuun akka nurra jiraatu barannee turre. Har'a immoo Waaqayyo amanamaadha kan jedhu mata duree kanarratti macaafa keenya qulqulluu walii wajjin qorannaa. Egaa walii wajjin jiraachuun akkuma jiru sabni Israa'el
waaqayyo amanamaa kan ta'e waaqa amanamaa kanatti immoo qabamanii bara baraan akka jiraatan waan irraa barruu qabna. Seensa irratti pirezidaantii Ameerikaa kan ta'an John F. Kennedy nama jedhamutu bara 1961 keessa simannaa yeroo isaan gara masaraa mootummaatti dhufan haasaa isaan taasisan keessaa haasaa onnee yookaan gara Ameerikaanotaa keessatti hafe haasaa tokkotu jira. Haasaan taasise keessaa haasaa baay'ee taasisee ture. Gara jechoota 1366 taasisee ture. Garuu gara Ameerikaanotaa irratti kan hafe jecha tokkotu jira. Inni jechuun kan irra ture, haasa'uun kan irra ture, ergaa dabarfachuun kan irra ture, mootummaa biyya lafaa kanaaf hin hojjennaa, biyyi keenya hin guddatti akkas jedhee haasa'uutu irra ture. Garuu maal jedha namni kuni waaqayyoof hojjedhaa. Kaayyoof karoora keessaan dhiisaati karoora waaqayyootiif of kennaa waan jedhu wayii kaasee ture. Kuni Israa'el saba Ameerikaa gidduutti yaadannoo guddaa ture. Kanaaf egaa yaada Ameerikaanotaa kana garamitti ol kaasee gara yaada samiitti ol kaasee jechuudha. Kanaaf egaa kanarraa waan baay'ee baruu dandeenya. Keessaayyuu Iyyaasuu boqonnaa 23 boqonnaa 24 irratti waan gurguddaa kaasuu dandeenya walii wajjiniin. Mee macaafa qulqulluu keessaa Iyyaasuu boqonnaa 21 lakkoofsa 43 amma 45tti yeroo dubbifannu hundinuu raawwateera. Akkuma amma yaadannoo heertuu keenya akkuma dubbifanne waaqayyo kan saba isaatiif kanaan dura waadaa gale hundinuu raawwateera. Tokkollee kan hafe hin jiru keessaa kan hafe hin jiruudha. Kanaaf mata duree kana wajjin wal qabsiifne mee obboleessi keenya Fiqaaduun hundinuu raawwateera yaada jedhu irratti yaada muraasa nuuf kaasiti. Gaafinis hojjiraate waliin kaafna. Waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffannaa. Carraan mana ga'u lammata argachuu keenyaaf gammannaa. Mata dureen keenya akkuma ammaa kaafame maal jedhaa hunduu raawwateeraadha. Kun kan irratti hundaa'u Iyyaasuu boqonnaa 21 lakkoofsa 43 hanga 45tti kan jirudha akkuma amma dubbifanne. Maal jedhaa Waaqayyo akkasitti biyya isaa abboota isaaniitiif kennuudhaaf kakateef hundumaa warra Israa'eliif hin kenne. Isaanis qabatanii isa keessa hin jiraatanii jedha. 44 irraa Waaqayyo akkuma abboota isaaniif kakatee ture sana karaa hundumaa boqonnaa isaaniif hin kenne. Diinota isaanii hundumaa keessaa tokkollee isaan dura dhaabbachuu hin dandeenye jedhaan. Keessumaa iddoon irratti xiyyeeffatu 45 irratti 22 21 45 irratti jechuudha. Wanti gaariin Waaqayyo saba Israa'el abdachiise hundinuu hin raawwatame malee tokkollee keessaa namneedha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Kanarratti egaati kuni handhuura macaafa Iyyaasuuti jedhee yaadaan. Maaliif bara Abrahaamii kaasee abboota isaaniitiin kan waadaan galamee fi dhufaniitu yeroo isaaniitti waadaa kana haammatan agarra jechuudha. Kanarratti kutaan kun kutaa raawwii abdii Abrahaam irraa kaasee amma ammaatti jirudha jechuudha. Inni kan biraan abdiin gaafa namaaf raawwatu nama gammachiisa. Ammam yoo qoraan baay'ee fixellee jechuudha. Qoraan baay'ee fixuu danda'a garuu abdiin kun isaaniif raawwatee gammachuu keessa akka isaan jiran ilaalla jechuudha. Inni jalqaba Iyyaasuu boqonnaa tokko hanga 12 gaafa dubbifnu boqonnota kana gaafa dubbifnu akkaataa Waaqayyo kaleessa daandii isaanii irratti isaan gargaaree argina. Nuunis nu gargaareera Waaqayyo. Nus agarreerra isaan immoo argaa jiru jechuudha. Inni kan biraan Waaqayyo waadaa galee akka inni eeguu danda'u. Waaqayyo waadaa galee yoomillee in eega jechuudha. Kanaafitu maal jedhaa waan abdachiise hundumaa keessaa tokkollee kan hafeen jiruudha. Egaati ijoolleen Israa'el garaa nama nyaatu. In kufu hin ka'u. In ka'u hin kufu jechuudha. Waaqayyo ammuma isaan boqu jaboota ta'an keessaatti maal godhee barruu isaa irratti isaan baachuudhaan maal godhee fidee Kana'aaniin akka inni boojuu isaan hirmaachisee agarra. Kallattii hundaanuu amanamummaa Yaahiwwee inni waadaa isaa eegu inni yeroo hundumaa nama wajjin ta'u amanamummaa Waaqayyoo ammam guddaa akka ta'e yeroo nutti agarra jechuudha. Kanaan dura diinota keessan dabarseen akka keessanitti kennattiin jedheera. Lafa isiniif hin kenna jedheera. Irraa raawwateef jechuudha. Lafa kenneefi diinonni isaanii tokkollee fuuldura isaanii dhaabbachuu hin dandeenye jechuudha. Kun ammam Waaqayyo amanamummaa guddaa akka inni qabu jechuudha. Kan inni mul'isudha. Isa kanaafi yeroo isaan mataa jabaatan immoo maal godha? Inni dheekkama jechuudha. Itti dheekkama. Abbaan ijoollee isaa gaafa dheekkamu waan jaallatuufi.
hin dheekkamaa gaafa isaan irraa deebi'anii itti tola gaafa isaan immoo dhaqanii cubbuu laaqanii gaafa isaan dhaqanii cubbuutti immoo kufanii akka isaan dheekkamanii daandii waaqayyo barbaadutti akka isaan deebi'aniifitu yeroo baay'ee hin dheekkama jechuudha. Har'a nutis abdiin nu galame jira walumaa gala cunfuudhaafi abdiin Israa'el qaamaa arganiiru gochaa waaqayyo isa abdachiifaman qabataniiru arganiiru si jaan nuti immoo ijaan kan hin agarre abdiidhaan eeggataa kan jirru jira. Abdiin keenya guyyaa tokko yeroo inni itti dhaabbatu jira. Barabaraan abdachaafna hin hafnu barabaraan abdachaa jechuudha. Guyyaa tokko nuuf dhaabbata abdii keenya isuma abdanne sana maal goona ija keenyaan agarra jechuudha. Kun abdii kiristaanota har'aa fi abdii koo ta'uu danda'u qaba jechuudha. Maaliif yaa'iiwwan in raawwata waan ta'eef waaqayyo waadaa sanii qaba waan ta'eef biyya keenyatti nu galchuudhaaf baay'ee fedha isaati waan ta'eef. Isa kanaaf maal jedhaa Paawulos dhukkubsee dubbata waa'ee kana. Waaqayyo maalidha? Amanamaadha. Dubbiin waaqayyo amanamaadha. Kiristoosii wajjin duunee irra yoo ta'e Kiristoosii wajjin hin jiraanneedha. Kana daawwattoonni keenya argachuu kan danda'anii Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 hanga 13 argachuu danda'u jechuudha. Abdii waaqayyo eeguu keessatti amanamummaan keenya baay'ee murteessaadha. Gara fuulduraatti malee gara duubatti deebi'uu akka hin qabne. Inni kan biraan Qorontos tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 13 gaafa dubbifannu baay'ee abdii namatti tola. Qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufneedha. Addunyaa kanarra gaafa jiraannu qoromsi jira. Amantii keenya nurkaa dha'uu kan barbaadu, awwaaratti kaasuu kan barbaadu, naachoonni naannoo keenya iyyan, raachoonni naannoo keenya iyyan jiru. Kan nagaa keenya booressan jiraachuu danda'u. Gaafa sana eenyutti harka laachuu hin qabnu, abdii keenya lalaa deemna malee eenyutti harka laachuu hin qabnu. Qilleensa naannoo keenyaa duukaa fiiguu hin qabnu jechuudha. Kun rakkinni yeroo isitti dhufe illee maal isin godha? Keessaan isin baasa waan ta'eef abdii keessanii fuuldura lalaa akka deemuu qabnu nutti hima. Waadaan kun waadaa raawwatamuudha. Namni tokko waadaa namaa galee ganama yoo waadaa namaa galee waaree booda namaa fi hin raawwatu. Waaqayyo garuu maal godha? Waadaa isaa bara baraan eegaa dhufee immoo raawwachuudhaaf immoo qophii akka inni ta'e nuuf himsa. Abdii keenya asirratti kakuu galeefii ture jechuudha. Saba sanaaf kakuu galeefii ture. Kakuun galeefis immoo bakkaan hin gaheef kakuu abboota isaaniif galeetti ture jechuudha. Diinonni isaanii tokko illee isaan danquu hin dandeenye. Fuula isaanii dura dhaabbate isaan danquu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu kakuun galameef sun maal ta'eef jechuudha akka inni raawwatameef nutti agarsiisa jechuudha. Kakuun saba sanaaf kakatame biyya isaaniitti galuudhaani biyya sana immoo akka isaanii dhaalchisuudha. Dhuguma immoo hin galanii isaanis hin dhaalanii jechuudha. Mataa jabaatan hammamiyyuu ta'an malee waaqayyo immoo kakuu isaatiin maal hin jedhu obboo dandeebi'u. Amanamaadha waanta ta'eetiif. Kanaaf iyyuu fuula isaanii duratti deemaniitu akka isaan biyya isaanii galan. Waaqayyo kakuu isaatiif amanamaa waan ta'eef gochaa ofii keenyaatiin mini gochaa ofii isaatiitiin gochaa inni godhuunidha kan inni isaanii dhaalchisuu danda'e jechuudha. Dhugaadha. Abdiin keenya egaa amanamaadha. Inni jalqabsiisaadha xumursiisaadhas. Isa kanaaf abdiin keenya yeroo hundumaa eenyurra ta'uu qaba? Fira gaarii biyya alaatti qabaachuu dandeenya. Fira itti amannu, fira taayitaa qabu amanachuu dandeenya. Sun garuu duwwaadha. Guyyaa tokko nu ganuu danda'a jechuudha. Bareedinni nu ganuu danda'a. Qabeenyi nu ganuu danda'a. Garuu abdiin qabatamaaf abdiin gati jabeessi nuti qabnu isa kamii? Kiristoos irra ija keenya qofaa kaachuu akka dandeenyuti nutti hima. Waaqayyo immoo nu haa gargaaru. Ameen. Ameen. Egaa waadaan waaqayyo saba isaatiif gale raawwateera. Waadaan immoo gara lamaan galamaa jechuudha. Waaqayyo saba isaatiif waadaa gala. Waaqayyo yeroo hundumaa waadaasaa galmaan ga'uudhaaf raawwachuudhaaf amanamaadha. Namni yoo maal fakkaataa kan jedhu gaafa laalle keessaa yoo sabni Israa'el waadaa waaqayyo isaaniif galee akka waaqayyo isaaniif raawwatuu fi yeroo baay'ee kufanii argamu. Nu waan baay'ee isaanirraa baruu dandeenya. Mee buleettii keenya qabbanneen milikkita yaadannoo maal inni milikkitni isaan yaadachuun irra jiraatu sabni Israa'el nu wajjin immoo maal wal argatama akkamitti wal qabsiisuu dandeenya jireenya waldaa kiristaanaa keessatti yaadachuun kan nurra jiraatu yeroo baay'ee macaafa Iyyaasuu keessattis macaafa qulqulluu keessattis yaadadhu kan jedhu kaasa yeroo baay'ee na dhibaan yeroo barumsa keenya qorannaa macaafa qulqulluu keenya kanaan dura keessattis kaafneerra yaadadhuudha waaqayyo. Kanaaf saba kanaaf milikkitni yaadannoo isaaniif kan isaan yaadachuun isaan jiraatu immoo jira. Maal inni maal fakkaata nu wajjin maaltu wal qabsiisa kan jedhus nu kaasime. Tole gaariidha waaqayyoon hin galateeffannaa.
seenaa saba Israa'el kan egaa torban darbees akkuma barachaa turre Waaqayyoo moo'icha baay'ee isaaniif kennee isaanii wajjin tureera. Asitti egaa Iyyaasuu boqonnaa 23 lakkoofsa 1 kaasee hanga 5tti kan jiru. Iyyaasuun saba kana iddoo tokkotti walitti qabee ergaa dhaamaa fi jiru tokko qaba. Iyyaasuun ofii isaatii dulloomeera. Geggeessaa isaanii ture. Ofii yeroo dulloometti saba kana Waaqayyo akkamitti kanaan dura akka isaa wajjin ta'e akkamitti akka isaaniif lolee kana hundumaa akka isaan dagachuu hin qabne isaanitti irra deddeebi'ee dubbataa jira. Sababni Iyyaasuun kanarra deddeebi'ee itti dubbachaa jiruu fi kanaan dura sabni Israa'el biyya garbummaa biyya Gibxii keessattis harka waaqa tolfamaa keessatti aadaa sana keessa tureera. Akkuma kana lafa onaa keessatti illee waaqa ijaan nutti mul'atu barbaanna jedhanii bifa jabbiitiin waaqa tolfamaa qopheeffatanii itti sagadaa yeroo isaan turan jira. Waaqayyo irraatii goruudhaanii irra daddarbaa baay'ee qabu turanii jechuudha. Akkuma kanallee hojiin akaan hojjete barumsa darbe keessatti kan barataa turre sunillee dheekkamsa Waaqayyo isinitti fidaa kan ture dogoggora baay'ee qabu sabni Israa'el. Ammas taanaanii gara fuulduraatti akka isaanii Waaqayyo irraatii ija isaanii kaasuu hin qabne. Abboommiif seera Waaqayyo keessaati akka isaan ba'uu hin qabne cimsee isaan akeekkachiisaa jira saba Israa'eliin Iyyaasuun iddoo kanatti. Sabni Israa'el kanaan dura lola keessatti sababni isaan hirmaataa turanii fi sababa amanamummaa dhabuu isaaniitiif akkuma kana sababa Waaqayyoon amanuu dadhabuu isaaniitiin kufaatii keessatti kan isaan galaa turanii yookaas immoo lola keessatti kan isaan hirmaataa turanii jechuudha. Waaqayyo qabatamaatti humna Waaqayyo akka isaan arganii fi lola keessatti isaan hirmaachisaa ture. Egaa lola sana keessatti garuu sabni kuni akka seera lolaatti humna gahaan qaban lolaaf. Akkuma kanallee meeshaa waraanaa ittiin diinota isaanii injifachuu danda'anii tooftaa lolaallee hin beekan sabni kun. Akka silaati akka humna meeshaa waraanaa qabaachuuf akka baay'ina lolaatii fi warra diinota isaanii ture kan injifachuu qaban. Garuu immoo lola sana keessatti kan lolaa jiru saba sana miti. Waaqayyooti isaaniif lolaa jira dhaabbate. Isatu isaaniin dursee lola sana keessatti moo'icha isaaniif kennee isatus immoo dhaabatee isaaniif lolaa jira jechuudha. Achi keessatti akkuma kana immoo egaati jireenya keenya guyyaa guyyaa har'aa keessattis ofii keenyaa nutti mul'atu ija fooniin malee Waaqayyo wallaansoo baay'eettidha kan inni keessa nu dabarsaalu. Lola dhabnee miti nagaadhaan baanee nagaan deebinee galuun keenya lolli diinaa dhibee miti wallaansoon dhibee miti. Garuu immoo maaliifidha? Waa Waaqayyo dhaabatee nuuf loluufidha kan nagaa qabaanne jechuudha. Utuu ija fuuraatiin ilaallee eegumsi Waaqayyo ammam nurratti guddatee akka jiru baay'ee nu ajaa'ibsiisa. Kanaaf egaatii akkuma saba Israa'el Waaqayyo isaan dursee isaaniif lolee isaanii wajjin ta'aa ture Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11-18 irratti kan jiru. Arras Israa'eloonni arra lafarra jiraannu kuni lola guddaatu nu fuuldura jira. Lolli kun immoo lola qaamaan dhaabannee namaa wajjin wallaansoo wal qabnu osoo hin taane hafuurota ammeenyaa hafuurota qilleensa keessa jiranii hafuurota hamoota baay'ee wajjin wallaansoo wal qabna. Sana keessatti meeshaa lolaa kan Waaqayyo hidhachuu akka nu hin qabnu kutaa sana keessatti nuuf ka'a. Meeshaan kunis isaanis maal fa'aadha? Inni jalqabaa dhugaadhaan mudhii keenya hidhachuu akka nu hin qabnu. Akkuma kana qajeelummaa akka maddaa sibiilaatti uffachuu akka nu hin qabnu. Wangeela nagaa fudhachuu akka nu hin qabnu. Amantii akka gaachanaatti fudhachuu akka qabnu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti mataa keenyatti uffachuu akka qabnu. Sagalee Waaqayyoo immoo akka billaatti harka keenyatti qabannee lolatti adeemuu akka nu hin qabnudha jechuudha. Egaa meeshaa kana gaafa uffannu maal taana? Lola keessatti moo'icha qabaannaa jechuudha. Utuu kumni kumaatamni nu loluudhaaf nu fuulduratti hiriiranii dhufanii utuu leenjii meeqaan illee nu loluudhaaf qophaa'aniiti meeshaa Waaqayyoo kan uffate guutummaa isaa guutuutti kan uffate of keessaatii qabu lola kam keessatti hin injifatamu jechuudha. Kanaaf nuti meeshaan kun immoo kan nuuf kennamu kennaa hafuura qulqulluutiinidha. Jabina mataa keenyaan miti, tooftaa mataa keenyaan dandeettii haasaa danda'uu keenyaan miti. Yookaas tooftaa qabaannee miti kan nuun ittiin lola kana keessatti ittiin darbuu dandeenyu kennaa hafuura qulqulluudhaan nuuf kennamudha. Kanaaf nuti abdii dinqisiisaatu nu fuuldura jira. Waaqayyo akkuma abdiisaaf amanamaa ta'e kanaan dura saba Israa'elii fi waggoota dheeraan fuulduradha kan inni Abrahaamiif waadaa galee akkuma Abrahaamiif waadaa galee dhaloota itti aanu Israa'eloota warra jiranii fi Waaqayyo akkuma kakkate sanatti akkuma raawwate nuufis Waaqayyo abdii amanamaa nuuf kennee jira jechuudha jireenya bara bara. Kanaaf abdii amanamaa sana bira gahuudhaaf fi wallaansoo biyya lafaa wallaansoo seexanaa hafuura amaatiin qabnu hundumaa meeshaa kan Waaqayyo hidhachuudhaani jabaannee sana keessatti humna amantiidhaan hidhannee jabaachuu akka nuun qabnu cimsee nu akeekkachiisaas keessatti. Waaqayyo isaa eebbisu. Baay'ee nama ajaa'iba.
lolli yeroo hundumaa itti fufeera jechuudha. Har'as hin jira, boris hin jira, kaleessa ture lolli kun. Eenyu lolaa ture? Saba Israa'el, saba fo'amaa, saba Waaqayyo fo'ate, saba Waaqayyo biyya lafaa kana kaayyoo biyya lafaa kana qabu galmaan ga'uudhaaf saba itti fayyadamaa jiru. Saba Israa'el kana lolatu ture jechuudha. Lolli kuni akkuma qabbuun kaaftee lola qulqullaa'aa. Lola seexanaa fi Waaqayyo gidduu jiru lolaa turan. Lolli lafa kana jirra jiru kanadha jechuudha. Ammas waldiddaa yookiin cosmic conflict ni jennu kuni har'as jira. Maaliif maaltu wal lolaa jira jechuudha. Dhugaa fi sobatu wal lolaa jira jechuudha. Dhugaa fi soba wal lolaa jiru kana hin kaafna booddee barumsa keenya itti aanutti kaafna. Lola kana keessa darbuu kan dandeenyu maal yoo gooneedha? Yoo wangeela nagaa jedhanidha. Wangeelli kun immoo caafameera jennee yeroo kaafnudha jechuudha. Kan hin caafamne loluu hin dandeenyu. Meeshaa kana hidhan taanaan lola mo'amuun keenya nafu jechuudha. Iddoo kanatti Daawitii fi Goliyaan illee kaasuu dandeenya. Dhaabatee ofiisaatiin hin lolle miti Daawit. Inni sun garuu maal uffate? Sibiila jechuudha. Ofitti sibiila isaatti amanii ofitti amani. Garuu namni Waaqayyootti amanu namni akka Daawitii furgursaa tokkoonitu nama mana kana gahu lafatti ciibsise jechuudha. Kun lolli kun lola Waaqayyooti waan ta'eef lola hafuuraati. Hamaaf gaarii gidduutti kan geggeeffamu waan ta'eef nullee amantii keenya jabeeffachuu qabna waan jedhuun kaasuu barbaade. Waaqayyo si eebbisu. Lolli kun lola Waaqayyooti jechuudha. Har'as jira lolli kun lola kana itti dhufna hin kaafna booddeerra lola kana mo'achuuf egaa dhugaarra dhaabachuun dhugaa macaafa qulqulluu qabatanii dhaabachuun akka moonu nu godha jechuudha. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya hordoftoonni keenya nu wajjiniin turtii gaarii akka qabdan abdii qabna. Turtii muraasa booda deebinee daangaan Waaqayyo kaa'e maali? Lola kana loluudhaaf wanti saba Waaqayyootiif kenname maali kan jedhu waliin kaafna. Daqiiqaa muraasa booda turtii goonee walitti deebina. Waaqayyo lafa jirtan sinaa eebbisu nagaadhaan nuuf tura. Nu wajjiniin tura. Daawwattoota keenya deebinee gara qorannaa macaafa qulqulluu keenyatti walitti deebineerra. Amma immoo kan kaafnu daangaa ifa ta'e Waaqayyo kaa'eera. Daangaa kanarra darbuun waan biraadha jechuudha. Mee daangaan kun maal akka fakkaatu immoo walii wajjin kaafnaa jechuudha. Booliis keenya Salamoon daangaa ifa ta'e kan jedhu maalini daangaan kun saba Waaqayyoof kan kenname kan jedhu nuuf kaasime. Eshi Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. As keessatti rakkoo garaagaraa ture. Rakkoo ture sanaaf Waaqayyo garuu furmaata kennaaf saba sanaaf jechuudha. Sabni Israa'el kuni gaafa karaarra deemaa ture rakkoon isa mudataa innis immoo sabni sunis immoo mataa jabaatu turani Waaqayyo garuu isaan waan danda'e. Iyyaasuun illee Museen akkasuma Museenis jalqaban dadhabnee numa gaggeesse Iyyaasuunis itti darbee numa gaggeesse amma sadarkaa kanatti geessisaatti jira jechuudhaan gaggeesse. Daangaa ifa ta'e kenneef immoo achi booda daangaa inni kenneef eessarrattidha. Iyyaasuu boqonnaa 1:7-8 kan jiru keessattidha kan inni kenneefitti jiru daangaa kenneefitti jira. Nan dubbisa sarara maal jedha Iyyaasuu boqonnaa 1:7 cimii ija jabaadhus seera Musee garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Iddoo dhaqxu hundumaatti wanti ati gootu akka wal siif qixxaatutti isa irraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibamin. Halkaniif guyyaas waa'ee isaa yaadi.
karaa kee akka siif qajeelchutti wanti ati gootus akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhi eegii jedhaan amma egaa as keessatti kan nuti ilaallu Museen Iyyaasuun daangaa godhe isaaniif kaa'etti jira jechuudha. Akka isaan ciman akka isaan jabaatan karaa bitaatti yookaas gara mirgaatti akka isaan gorreefidha kan inni daangaa godhee kaa'eefitti jiru jechuudha. Kana keessatti Iyyaasuun haa jedhu malee isa kamiidhaan inni jedhaatu jiru lolli fuula isaanii dura jira. Lola isa kamtu fuula isaanii dura isaan sun immoo maaliin loluu qabu? Isaan suni waraana meeshaa garaa garaatiin kan isaan qabatanii ittiin loluudhaaf dhufaati jiran. Garuu as keessatti cimii jabaadhu ati garuu alaabaa keessa dhugaa sana ol kaasii ittiin jiraatti jira malee akka isaan meeshaa waraanaa ol kaasanii ittiin lolaniif miti jechuudha as keessatti kan ilaalu. Kanaafiyyuu balaatu jira ture balaan isaan mudachaatti jira balaan isaan mudatu kun immoo kallattii biraan osoo hin taane keessoo isaaniitiin yookaan michummaa isaaniitiin kan isaan mudatu ture jechuudha. Innaa kanarratti akka isaan jabaatan akka isaanii jabaatanii lolicha mo'achuu danda'aniif isaaniin gorsaatti jira jechuudha. Daangaa godhee fi kaa'eefitti jira. Inna balaan sun iyyummaa jiraatu malee rakkoon uumamaa lafaan isa jiraatu malee qoma qabaa kamiin iyyuu hin taane wangeela sana akka isaan bakkaan gaane yookaanis immoo jabina akka isaan argatan isaan taasisetti jira jechuudha. Isaa booda akka isaan ciman ture biyya isaaniitti gahuudhaaf jedhaniiru biyya isaanii galuuf jedhaniiru daangaa godhee kan inni kaa'eeftu jira. Biyyi isaan galuuf jedhan eessa Kanaani. Kanaan itti deemaatti jiru waanta ta'eetiif gara Kanaaniin immoo yeroo isaan seenanis akeekkachiisa kenneefitti jira jechuudha. Kanaaf yeroo sana sabni Kanaan keessa jiru maal mata jaboota kan isaan waaqeffatan waaqa tolfamaadha waaqa ormaa waaqessu kan isaan ittiin bitanii nagadan waaqa ormaa ittiin kakatu. Isa kana keessatti akka isaan dhaqanii qoodan hirmaanneef gorsaate ture. Maqaa waaqayyoolii tolfamoo isaaniitiin hin kakatinaa ittiin jedheetti jira jechuudha. Kanaaf isaan keessatti akka isaan qoodan qabaannedha. Isaan achumatti iyyuu iddoo aarsaa isaanii ijaarratan isaa wajjin kakuudhaan waliin galiinaa ittiin jedha. Iddoo aarsaa ijaarrataniitu waaqayyoo tolfamoo isaanii waaqeffatu waanta ta'eetiif. Kanaaf Kanaanota keessatti gaafa seentanii Kanaan keessatti maaliin godhinaa gaa'ilaan waliin galiinaa akka isaan gaa'ila isaanii achi keessan dhaabbanneefidha walitti hidhata akka isaan hin qabaanneef. Sababni isaa maa inni ifaaf dukkana wantichi. Inni kun dhugaa beeku warroonni sun dhugaan beekan waaqa tolfamoo qabu waanta ta'eetiif. Dhaqxanii isaanii wajjiniin maaliin ta'inaani hin badiinaa waliin makiinaa ittiin jedheetti gorsaatti jira jechuudha. Akeekkachiisi kuni kennameefitti jira. Akeekkachiisa kanarras immoo bu'anii deemuu qabu. Sababni isaa Daawitis dubbateetti ture. Salamoon ilma isaan gorsa ture. Maal jedhee akka inni daandiicharraa akka inni gorreeffisa gorsaatti ture. Sababni isaa maa inni Salamoon garbicha waaqayyoo naannootti furanne maal godhe inni tuma Daawit gorsuutu intala mootii Gibxii akka inni fuudheetti ture. Akka inni achi keessatti sababa isaan kana sababa godhatanii sabni sun illee akka isaan dhaqanii isaanii wajjin gaa'ela sana akka isaan ijaarranneef isaanii gorsaatti jira jechuudha. Kanaaf as keessatti kan nuti hubannu ifaaf dukkanni qooda walitti hin qabu. Yoo danda'ame maal gochuudhaani dhugaa sana hubachiisu. Dhugaa sana immoo hubachiisnee gara dhugaatti erga finnee booda gaa'ela yoonnaa wajjin dhaabbatan rakkoo qabaaf jechaatti hin jiru. Garuu dhugaa sana amma isaan hin hubannetti gaa'ela akka isaan waliin dhaabbanneef daangaa godhee isaanii kaa'etti jira. Kanaanonni waaqa tolfamaa waaqeffatu waanta ta'eetiif iddoon isaanii itti waaqeffatan ijaarratanii aarsaa isaanii sana iddoo isaan itti aarsaa godhatan sana wajjin illee walii galuu akka isaan hin qabneedha kan inni daangaa godhee kaa'eefitti jiru jechuudha asirratti. Waaqayyo isaa eebbisu waliin galinaa dhaqxanii maaliin ta'inaa itti makaminaa itti makamu jechuun qaamaan dhaqanii keessa jiraachuudha moo yaada isaanii fudhatanii kan ofii godhachuudha itti makaminaa inni jedhu kun. Maal jechuuf barbaadeeti amma gaa'ilaanis itti makaminaa jedheera. Koors gaa'ilaan itti makamuun isaa irraan turre. Maaliifi dhayichi Israa'eelotatti dhufe beekna kanaan dura. Maal gochuudhaan isaanitti dhufe walitti makamuu isaanitti irraan dubartii isaanii fudhatanii dhufanii gara mana Israa'elitti dhufanii isaa wajjiniin sagaagalaa turani. Garuu itti makaminaa akkasiin godhanaanni jechuun isaa maal jechuu barbaadeeti? Sirriidha as keessatti kan inni kaasaa jiru kutaan kuni itti makaminaa yeroo jedhu sabni Iyyaasuun irraa akeekkachiisaa jiru kuni ormoota warra kanaan dura lolamanii irraa hambaan isaanii hafanidha. Kanaan dura injifatanii lafa qabatanii jiru. Ammayyuu taanaan immoo sabni kun afanii akka isaan jiranidha. Sabni afan kun immoo baay'ee gara jabootaa fi waaqayyoon kan hin barbaanne, waaqayyoon kan hin beekne, waaqa tolfamaa kan waaqeffatanii aadaaf safuun biyya sana keessa jiru duudhaan iddoo sana jiru baay'ee kan ciiggaasisaa ta'ee fi kan ulfina waaqayyoo wajjin wal hin fudhanneedha jechuudha aadaan saboota afan sana keessa jiru. Kanaaf egaa sabni kuni ammayyuu taanaan itti adeemanii saba kana buqqisanii bakka isaanii qubachuudhaaf akka isaan jabaatanii adeemanii achi keessatti immoo saba sana keessatti yeroo dhaqanii dabalamanitti isaanirraa cimsanii akka isaan of eeggatanidha. Yeroo of eeggadhaa jedhu irrumaatii citaatii isaan baqadhaa ta'a miti.
achi keessaa kan qalbii jijjiirratu jiraachuu danda'a. Fakkeenyummaa gaarii kan isaan irraa ilaalee waaqayyoon jaallatu jiraachuu danda'a. Lafa jiran sanatti amala warra sana isa kaleessa argaa turan biyya qabsii keessatti isa argaa turan achi keessatti dhaqanii arguuf jiru waan ta'eef aadaa sana akka isaan ofitti hin fudhanne. Qooda aadaa sana ofitti fudhatanii amala isaa waaqayyoo isaan keessa kaa'e isa qajeelummaa isa ulfina waaqayyoof kennamu isa akkaataa itti waaqayyoof sagadamu amala sana akka isaan isaanitti calaqqisiisanii fakkeenyummaa gaarii akka isaan isaaniif ta'uu qabanidha. Iddoo sanatti kutaa sana keessatti jabeessee kan kaa'u nuti isarraa jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti hawaasa keessa jiraannu keessatti yeroo itti adda ba'aa gaa'ela wajjin godhatanaa yeroo jedhu kana keessatti irraa citaama afaan hojjechaa jira miti. Itti dhiyaannee amalaan itti dhiyaannee bifa jaalalaatiin fakkeenyummaa gaarii isaanitti gaafa agarsiifnu isaanumtuu gaafa waan gaarii nurraa arganii wanti isaan nurraa argan kun isaan hawwataa deema jaallataa deemu jechuudha. Maaliif amala gaarii isaanitti agarsiifna yoo ta'ee fi waan gaarii isaaniif yaannennaa ta'ee fi wanti nuun gochaa jirru kan amala sana fudhachaa deemu jechuudha. Gara amala keenyaatti dhufaa deemu karaa kanallee akka nuuni gara dhugaatti namoota kana deebisuu dandeenyu amala keenya dursa sirreeffannee garaa gaariidhaan amala gaariidhaan isaanitti dhiyaachuu akka nuun qabnudha jechuudha. Kutaa kana keessatti kan inni nu hubachiisaa jiru. Waaqayyo isa eebbisu mo'amuu fi hariiroo mo'amuu Israa'elii fi Waaqayyo abboommisaa Israa'eliif kennee ture. Maal inni hariiroon walii wajjin qaban mo'amuu fi abboommii Waaqayyo eeguu walii wajjin kan wal qabatee jiru. Waaqayyoon galateeffannaa daangaa ifa ta'edha miti mata dureen keenya. Akkuma amma gaase walitti hin makamina kan jedhu irratti jalqabee natti tola. Maaliif walitti hin makamina gaafa jedhu fakkeenyaaf nuti gaafa daandiirra deemnu maal jenna akkam bultan gaafa nuun jedhanii nagaa galata Waaqayyoon namiti. Nagaa galata Waaqayyoo gaafa jennu olaantummaa Waaqayyoo faajjii Waaqayyoo ol kasaa jirra. Alaabaa Waaqayyoo ol kasaa jirra jechuudha. Garuu gaafa sabaa fi saba kanaan keessatti hambaa ta'ee fi kanaa wajjin gaafa wal bakanii warri sun muuxannoo waaqa tolfamaa waaqessuu qabu warri sun dukkana jennee fudhachuu dandeenya warri kun immoo ifa. Gaafa walitti makaman maaltu uumama jechuudha wal dhuguu dhufa wajjin nyaachuu dhufa maal jedha intinii keenya barumsa sanbataa keenya irraati saba warra isin gidduutti hafan kanaa wajjin walitti hin makamina maqaa waaqayyoolii isaaniis hin waammatina ittiinis hin kakatina isaaniifis hin qoommayinaa jedha jechuudha. Maal jedhu jechamni tokko jira hiriyaa keenyatti eenyummaa keenya sittani maayedhu mitire. Kanaaf isaanii wajjin yoo wal magne maaltu dhufa jechuudha wal keessa dhufuu jira gaa'ilaan walitti madaquu jira. Kun immoo waaqa isaa mana miila sanaa isaan fide sana irraanfachuu dhufa jechuudha. Waaqa sanaan kakachuu jalqabnan waaqa miti actually waan jennu dhabne malee waaqa tolfamaa sanaan yeroo kakatanii baraa dhufa jechuudha. Wanti nuti baraa turre somnumtu maal ta'a yeroo baay'ee dhugaa ta'ee handhuura keenya keessatti jechuudha. Dhugaan suni ukkaanfameetu somni soba ta'ee nurratti teessoo akka inni argatu jechuudha. Kanaaf isa kanaaf warri sun akka isaan waliin magne daangaa ifa ta'ee taa'ee jira. Inni sun ifa inni kun immoo dukkana jechuudha. Kanaaf wal makuu akka isaan hin qabnetu nuuf kaa'e jechuudha. Eenyummaa isaanii eeggachuu qabu jechuudha. Eenyummaa isaanii isa oriijinaala ta'ee isa uumamaa ta'e sana eeggachuu danda'u qabu jechuudha akka sabaatti. Sabni Israa'el yeroo Gibxi keessa turanii eenyummaa isaanii irraanfatanii turanii wal makanii turan mitiree. Kanaaf Waaqayyo masmara itti gochuutu sara ture. Daangaa itti gochuutu sara ture Waaqayyo. Kanaaf harka cimaadhaan jedha miti. Harka cimaadhaan eessa keessaa isaan baaseedha. Biyya Gibxi sana keessaa isaan baasee maaliif baasuun maaliif barbaada? Achuma keessatti eebbisuu hin danda'u Waaqayyo. Jara sana achumatti aangoo isaanii gadi qabee saba Israa'el immoo ol guddisuu hin danda'a ture Waaqayyo. Garuu kophaatti baasuu barbaade eenyummaa isaanii akka isaan baru seeraaf abboommii Waaqayyo gonkumaa irraanfatanii turan jarri sun. Kanaaf Waaqayyo akka isa yaadatan Waaqayyo wajjin akka isaan adeeman barbaade kophaatti isaan baasee isaan leenjisuu barbaade Waaqayyo. Kanaaf egaa itti aansee kan ilaallu Waaqayyoon dheekkama. Maaliif dheekkama Waaqayyo? Jennee gaafa laallu dheekkamsa Waaqayyoo dheekkamsa gooftaa sabni Israa'el yeroo baay'ee shaakala akkasii qabu barumsa keenya torbee darbe keessattis kaafnee turre. Waaqayyo yeroo tokko hin dheekkama. Akkuma amma fiqeen kaaftee abbaan ilmi isaa akka karaa hin taane irra akka hin deemneef akka karaa qajeelaatti deebi'uuf maal godha ilma isaa ijoollee isaa hin dheekkama reebuus danda'a miti karaatti deebisuudhaaf jedhee. Waaqayyos akkasuma saba kana karaatti deebisuudhaaf karaa sirrii isaa akka isaan adeeman gochuudhaaf hin dheekkama.
namoonni du'uu danda'u. Dheekkamsi kuni yoo maal ta'ee dhufa jennee gaafa laallu yoo isaan karaa waaqayyoo irraa goran abboommiif ajaja waaqayyoo dhiisanii karaa amma jara amma kaafne kana gara abboommii waaqa tolfamaatti gaafa isaan goran maal ta'a? Tokkoffaa mo'amuutu dhufa. Diinonni isaanii yeroo baay'ee isaan mo'u maaliif mo'amu jennee gaafa laallu gaafa isaan waaqayyo fuula isaanii garagalchan waaqayyo immoo isaanirraa fuula garagalchata jechuudha. Kanaaf hin mo'amu. Egaa abboommii waaqayyoo dhiisuun fuula isaanii waaqayyoo deebisuun gara mo'amuutti isaan fida. Gara dheekkamsa waaqayyootti isaan fida. Iyyaasuunis kana isaan gorsaa turse. Maal jedhe Iyyaasuu boqonnaa 21 irratti akkuma amma ilaalle 23 irratti gaafa laallu Museen sin abboome maal hin godhinaa jedhe. Irraan jallatinaa jedhe. Qabbuun sirriitti kaaftee nuuf kaateeta. Maal godheera Museen itti meera. Harka keessan irratti hidhadhaa. Yeroo hundumaa balbala michichila keessan irratti maal godhaa jedhe. Maaliif gaafa ba'u gaafa galu ba'uuf galuu isaa keessatti maal yaada jechuudha. Abboommii waaqayyoo seera waaqayyoo yaada jechuudha. Kuni maalin wal qabata har'a waldaan kiristaanaa har'a abboommii waaqayyoo maal godheera? Irraanfateera. Kan nama dhibu keessaa yeroo baay'ee isinis dhageessanitti ta'a. Seerri waaqayyoo hin barbaachisu. Maaliif seeraan hin fayyitanii? Dhuguma seeraan hin fayyinu. Roomii boqonnaa 3 irratti immoo ayyaanaan fayyineerra seera waaqayyoon dhiisnaa reeyoodha. Dhiisuu dandeenya seera waaqayyoo. Waan ayyaanaan fayyineef seera waaqayyoon dhiifnu. Garuu namoonni tokko tokko har'a maal jedhu abboommii waaqayyoon barbaachisu, seerri waaqayyoon barbaachisu akkasumaan jiraadhaa. Waaqayyo immoo waaqa dhiifamaati. Kanaaf seerri waaqayyoon barbaachisu ofumaa dhamaatu isiniin jedha. Maal isinitti fakkaata har'a? Kuni lola waaqayyoo dheekkamsa waaqayyoo nutti hin fidu har'a. Dheekkamsi kun immoo har'a namni tokko dheekkamee waan tokko boritti deebi'u miti. Dheekkamsi waaqayyoo akkuma waaqa jaalalaa ta'e waaqayyo waaqa jaalalaati. Leewwota keessatti maal jedha 26 irratti waaqa dheekkamsaaf maal ta'edha. Suuta jedheedha inni hin ariifatu waaqayyo dheekkamsaaf. Garuu dheekkamsi amma ilaalaa jirru kuni dheekkamsa yeroo tokko dhufee deebi'u miti. Dheekkamsa adeemsa keenya bara baraan murteessu jechuudha. Kanaaf egaa seeraaf abboommii waaqayyoo eeguun dheekkamsa kana jala akka baanu nu godha. Maaliif waaqayyo waaqa jaalalaa garuu cubbuutti maal godha waaqayyo daangaa godha. Lammata immoo seerri waaqayyoo fakkeenyaaf nuyi advensistoonni gaafa kaasanii seerumatti waan ciccinee ittiin fayyinu itti fakkaata namoota baay'eetti jechuudha. Daawwattoonni keenyas kana adda baasanii kan isaan beekuu qabanii nuti seeraan hin fayyinu. Indaayyuu maal jedha iddoo tokkotti seeraan fayyina kan jedhanii daangaa cubbuu jaaraa ooluudha. Namni seeraan fayyina jedhee waaqayyotti amanuu jiraate daangaa cubbuu jaaraa oolaa'edha. Kanaaf seeraan hin fayyinu garuu seera kan jennu seerri amala waaqayyooti. Daawwiti ittiin keetti of ilaallu kamtu dogoggora kamtu jallaadha kamtu immoo sirriidha kan jedhu keessatti kan of ilaallu of ilaallee jireenya keenyaati. Maaliif namni tokko waan fuula isaarra jiru arguudha maal ilaaluu dirqama of ilaallee ilaaluun dirqama kun immoo of ilaallee keenyadha. Ammas taanaan booris nuti seeraan hin fayyinu waan fayyineef immoo seera eenna jechuudha. Waan fayyineef seera eenna waan ta'eef daawwattoonni keenya kan biroos hubee akkasii yoo qabaatan tun dogoggora waan ta'eef amala waaqayyoo waan ta'eef enna amalli waaqayyoo immoo jaalala waan ta'eef jaalalaan eegna malee sodaannees miti kan nu rukutaa nu ajjeesaa borri asii nu balleessa waan jedhu sodaanneen ennu jaalalaan enna maaliif waaqayyoo mataan isaayyuu jaalala waan ta'eef jechuudha. Kan hubachuu danda'utu nurra jira. Walitti makaminaa gaa'elaanis isaanitti makaminaa kan jedhamee fi inni guddaan abboommiif seera waaqayyoo akka hin balleessineef jechuudha. Akka eegnuuf jechuudha. Yoo dandeenye namoonni karaa waaqayyoo karaa dhugaa ta'e kana Museen akkuma saba Israa'el abboome irraa hin maqinaa gara bitaattis hin gorinaa gara mirgaattis hin gorinaa isa saniif kenname kana irra dhaabadhaati amma bara baraan jiraadhaa jedhe miti ree. Kanaaf nuti irraa maquun nurra hin jiraatu jechuudha. Irraa goruun nurra hin jiraatu jechuudha seera waaqayyoo kana. Seerri waaqayyoo immoo amala waaqayyooti. Waaqayyoon jijjiiramu. Waaqayyoon jijjiiramu. Bara baraan jiraata. Seerri isaas amala waaqayyooti. Abboommiin isaas amala waaqayyooti. Waaqayyo amala isaa jijjiiruu hin danda'u. Seerri isaas immoo jijjiiramuu hin danda'u. Keessumaayuu amalli waaqayyoo jaalala. Seerri waaqayyoos jaalala.
Abboommii waaqayyoos jaalala. Jaalalaan hidhame jechuudha. Hidhaansaa maaliin guduunfame abboommii kurnan? Keessumaa abboommiin kurnan jaalalaan kan isaan guduunfaman. Fakkeenyaaf tokko hamma afuritti maal jedha? Waaqayyo abbaa kee maal godhi? Jaalladhu. Garaa guutuudhaan jaalladhu. 5 amma 10tti immoo kan jiru hariiroo namoota waliin qabnu nama obboleessa kee jaalladheedha. Obboleessa kee hin jaallanne taanaan isan argine isa ija keenyaan hin argine waaqayyoon akkamitti jaallachuu dandeenya? Kanaaf maal gochuun nurra jiraata? Jaalala namaaf jaalala waaqayyoof qabaachuun nurra jiraata. Kun immoo kan ifaan ifatti nutti mul'atu abboommii waaqayyoo keessa yoo jiraanneedha jechuudha. Waaqayyoon gaarii goonee galateeffanna ammasii waaqayyootti maxxanuudha. Inni kun isa guddaadhaaf isa bu'uura jedhee namana. Egaati Israa'eloonni waaqayyo malkaa hedduu akka isaan ceesise hubatamaadha. Laga hedduu isaan ceesisee iddoo baay'eetti dhadhaabata isaaniif ta'e. Eega dhadhaabata isaaniif ta'e bakka rakkoo sanaa isaan baase maal gochuu qabu ijoolleen Israa'elii? Waaqayyotti maxxanuu qabu jechuudha. Waaqayyotti maxxanuun kun ijoollee Israa'elii fi ani ishee xiqqaadhan jedha gochaa isaaniif ta'e irraa gaafa laallu waaqayyotti maxxanuun waan biraatu hin jiruuf waan ta'e malee kun waan xiqqaadha jechuudha. Waaqayyotti maxxanuuf immoo seera isaa akkuma amma jenne seera isaa eeguun baay'ee barbaachisaadha. Keessa deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 4 yoo dhannee dubbifanne isin warri waaqayyo gooftaa keessanitti jabaattanii dhaabbattan hundinuu hamma har'aatti jirtuudha. Warri kam? Warri waaqayyotti jabaatanii itti amanamanii jiraatanii hamma har'aatti jiraatu darbanis amma du'a garasitti hin jiraatu jechuudha. Lammata immoo seera uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 24 gaafa dubbifnu maalidha kan inni jedhu? Dhimma gaa'ilaa wajjin wal qabateeti. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisa. Haadha manaa isaatti hin maxxana. Isaan lachanus lama miti meeqa ta'u? Tokko ta'u jedhan. Tokko ta'uun kun walitti maxxanu baay'ee wal keessa galu jechuudha. Hafuuraan qaamaan wal keessa galuu danda'u qaba jechuudha. Kun walitti maxxanu agarsiisa. Akkuma haati manaaf abbaan manaa godoo tokkotti galan haadha isaaniif abbaa isaanii dhiisanii jechuudha. Irraanfatanii jechuudha even. Akkuma galan kana waaqayyootti illee maal gochuu qabu? Maxxanuu danda'u qabu jechuudha. Hariiroon kuni baay'ee barbaachisaadha. Inni lammataan Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 14 gaafa dubbifnu waan gaarii ta'e nuuf kaasa jechuudha. Kanarratti ammas sagalee isaanii guddisanii walitti hin bu'anii horphaa namaatii ishee dhudhungattee nagaatti dhaamteedha. Garuu maaltu mudate iddoo kanatti? Ruut garuu sibira hin hafu jetteedha. Sibiraan hafu. Amma itti maxxantee akka isheen jirtu. Inni kan dhudhungatee namatti nagaa dhaamuu danda'a. Garuu kan murteeffate maal godha jechuudha? An sibiraan hafu jettee mimmaaniin yeroo isheen itti fuula ishee dhiqtutu jira jechuudha. Amanamummaa Ruut Naa'omiif qabdu iddoo kanatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan hanga har'aatti Israa'eliin akka sabaatti kan adda baasu amanamummaa akkasii ta'uu qabarra ture. Waaqayyootti maxxanu gochaa godhameef sana safaranii gaafa laalanii ol kiiloogiraama isaa ol jechuudha. Amma godhameef oliidha waan ta'eef jechuudha. Waaqayyootti amanamummaa akkasiitu Israa'eliin adda baasuu danda'u qaba. Namoota kan biraarraa jechuudha. Waaqayyoof amanamuu danda'u akkasumas itti maxxanuu danda'u irra jira jechuudha. Abboota firdii boqonnaa 2 lakkoofsa 2 7 11 gaafa dubbifnu isin iddoo aarsaa isaanii diigaa malee warra biyya kanaa wajjin kakuudhaan waliif hin galina sila dubbanneera. Maaliif? Waaqayyootti maxxananii jiraachuu qabu. Gocha waaqayyo isaaniif godhe irraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf gaafa isaan actually ijoolleen Israa'el boqo jaboota jenneerra hin kufu hin ka'uu jenneerra. Baaliin waaqessaa turan. Waaqa baaliin. Warra kanaan hafee sanaa wajjin waaqa baaliin waaqessaa turanii amma kana keessa waaqayyo maal isaan godha? Isaaniin kunuunsaa baruu isaaniitti isaan baata akka isaanitti maxxananiifitu haala mijeessaa fi akka inni ture agarraa jechuudha. Al tokko yeroo isaan daandiirra jallatanii waaqayyoon dheekkamaa inni dheekkamsa jaalalaa dheekkamu. Dheekkamsa jaalalaa dheekkamu. Kanaaf al tokko yeroo isaan waaqa baaliin waaqessan maal godhe waaqayyo dabarsee harka mootii Egloonitti isaan kenne dabarsee harka mootii Yaabiinitti isaan kenne akkasumas harka mootii Siisaraatti isaan kenne yeroo isaan booji'aman agarra jechuudha. Akka isaan gara waaqayyootti deebi'aniif jechuudha. Isa kanaafi Iyyaasuun waaqayyo gooftaa isaanii akka jaallataniifitu maal godha? Cimsee dhukkubsee dubbate jechuudha. Waaqa laga sanaa isaan baase, waaqa isaan gargaare, malkaa hedduu isaan ceesise kana maal godha? Akka jaallataniifitu hin jajjabeesse jechuudha. Iyyaasuurraa amantii jabaa qaba baay'ee Iyyaasuun seenaan isaa sitti himu akka isaan waaqayyoon jaallataniifitu keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Ati waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, bara kee guutuudhaan jaalladhu. Humna yeroo qabnu jechuudha. Jaallachuutu irra jira jechuudha. Jaalala walitti dhiyaannee qofa miti jechuudha. Humna qabnuun qarshii qabnuun isa jaallachuu akka qabnudha jechuudha. Kanaaf Israa'el isa jaallate kana sirriitti Israa'eloonni eebba kakuu sana itti fufiinsaan argachuuf waaqayyoof amanamaa ta'anii
jiraachuu qabu jechuudha. Ammas waaqayyo kakuun galaaf waan ta'eef jechuudha. Amanamaa ta'anii jiraachuu qabu. Kanaaf lubbuu keetiif baay'isii of eeggadhu kan jedhu Phaawulos irra deddeebi'ee kaasaa jaalala waaqayyo akkasii of dabarsanii of kennuudha. Of kennuurra wanti caalu hin jiru. Lubbuu qabnu tokko kana isaaf kennuun isa tajaajiluun baay'ee gaariidha. Dammatamoo Yohaannis boqonnaa 13:34 fudhannee gaafa dubbifnu maal jedhaa? Akka isin wal jaallattaniif abboommii haaraa isiniif nan kennaa jedha. Abboommiin haaraan kun maal? Waaqayyoon jaallachuu. Walii kenyas jaallachuu. Waaqayyoon immoo dabarsinee irra caalaa jaallachuu akka qabnu nuuf kaasa. Biyya Gibxii akkuma yeroon isin baasedha. Akka cuucootii akka hindaaqqoon cuucota ishee bobaashee jalatti qabattee culullee jalaa hambiftutti isin baaseen isin fide. Kanaafuu anatti maxxanaa waan jedhudha. Garuu gaaffiin ani iddoo asitti of gaafadhu wanti ani of gaafadhu yeroo akkamii waaqayyotti maxxana waan jedhudha. Yeroo akkamii namni keenya waaqayyotti kan maxxanu yeroo rakkinaati. Kanarratti seenaan kageetaa gaar kan jedhu kitaaba tokkorraa kan hin dubbise yeroo kageetaa gaar kan jedhu kitaaba tokkorraa kan hin dubbise akkas jedha. Mucaa tokkotu jira jedhaan. Mucattiin kuni kadhannaa kadhatan jedha. Haadhaaf haadha ta'an, haadhaaf abbaa, haadhaa fi intala ta'anii kadhannaa kadhatan jilbeenfatanii gaafa kadhatanii mucattiin kadhannaa isaan kadhatan kadhannaa bartootaati. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu isa booda biddeen har'aa borii keenya nuuf kenni kan jedhu irra geesseetu hin dhaabatte. Hin qabate jechuudha. Maaliifitu achi booda egaa ameen jedhanii ka'ani. Achirra geesse dhaabbatetti waan ta'eef. Gaafa ka'anii haati maal jettee maali mucaa koo maaliifitu biddeen har'aa borii keenya nuuf kenni jetteetu dhaabdee edda kuttee jennaani daqiiqaa lamaan dura utuun gara kadhannaa kanaatti hin seenini biddeenni masoobii keessa guutee jira kan guyyaa sadiif nu ga'u. Kanaafuu maaliin godhee achittiin adda kutee namni yeroo kamiin waaqayyoon kan waaqessu yeroo guuteef waaqayyoon ittiin maxxanu. Yeroo itti irrateetu maal godha? Boolla sagal lixa jechuudha. Boolla sagal lixeetu duraan utuu amanamee jiraate waa'ee sanaa jechuudha. Yoo nuufis har'a masoobiin keenya gaafa guute waaqayyootti hin maxxannu taanaan masoobiin keenya gaafa irrate waaqayyootti maxxana taanaani sun itti maxxanuu isa dhugaa miti. Itti maxxanuu isa dhugaatu hin taane isa fakkeessuu akka inni ta'e kana kaasuun hin danda'ama jechuudha. Waaqayyo nu gargaara. Ameen. Ameen. Waaqayyo si eebbisu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa waa baay'ee nu barsiiseera. Waa'ee seera waaqayyoo eeguu, abboommii waaqayyoo eeguu gooftaan maal jedhee Yohaannis irratti namni na jaallatu maal haa godhe? Abboommii koo haa eeguudha. Kanaaf waaqayyoon garaa guutuu jaallachuu jechuun maal jechuudha? Salphaamatti abboommii waaqayyoo eeguun waaqayyoon jaallachuudha. Akka namni kun jedhu miti. Akka namni har'a seexannis jedhu miti. Abboommii waaqayyoo hin jiru. Abboommii waaqayyoo eeguun mootummaa waaqatti nama galchuu waan baay'ee kaasan namoonni har'a. Kuni jecha seexanaati. Seexanni namoota ittiin dogoggorsuudha. Abboommii waaqayyoo eeguun garuu maal gochuudha? Waaqayyoon garaa guutuu jaallachuu duukaa bu'uudha. Kanaaf Museenis kan saba Israa'eliin maal jedhee halkanii fi guyyaa yaadi. Harka keetti hidhadhu. Michila balbala keetti immoo maal godhi? Eegi. Kanaaf egaa waaqayyoon jaallachuu jechuun seera waaqayyoo eeguudha jechuudha. Waan baay'ee irratti walii galuu dandeenya. Garuu keessumaayyuu amanamaa ta'anii waaqayyoo wajjin duukaa bu'uudhaa fi seeraaf abboommii waaqayyoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif seexanni namoota baay'ee dogoggorsiiseera har'a. Waan kaaftan qabdu asirratti. Daqiiqaa muraasa kaasatii barumsa keenya goolama. Asirratti gaaftaan kun kan inni cimsee nu hubachiisaa jiru waa'ee amala waaqayyoodha. Amala waaqayyoo sana keessatti nu akkamitti isatti maxxannee jiraachuu akka nu qabnudha. Akkuma amma ilaalaa turretti waaqayyoo dheekkamsa waaqayyoo kan jedhamu kuni yeroo baay'ee namoonni yeroo isaanii akka wanta waaqayyo hamaa ta'e waaqa hamaa waaqa dheekkamuutti ilaalcha namoota baay'ee keessa kan galu jira. Garuu immoo waaqayyo kan inni dheekkamuuf cubbamaa jibbee osoo hin taane cubbuu waan jibbuufidha. Cubbuun immoo bakka gooftaan itti argamutti argamuu hin danda'u. Fuula waaqayyo dura dhaabbachuu hin danda'u jechuudha cubbuun. Namni immoo gaafa inni cubbuu jaallatee cubbuutti addan ba'u jedhee cubbuu mararfatee keessa taatti qabatee ta'u dirqama maal ta'a? Cubbuu sanaa wajjin dheekkamsitti dhufa jechuudha. Kanadha malee isaatii waaqayyo hamaa ta'e miti kan inni nama dheekkamuuf. Jalqabumayyuu waaqayyoo nama gana lafaa kanatti kan inni uumee fi namni ulfina isaatiif akka inni jiraatuufidha jechuudha. Cubbuu irraa adda ba'ee akka inni ulfina isaatiif jiraatu eebbaaf akka inni jiraatudha. Fannoo irrattis immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti du'uunsaa isatti kan amanan hundumtu jireenya bara baraa akka qabaataniif malee namni tokkoyyuu akka isaan badaniif miti jechuudha. Karoorri waaqayyoo ilmaan namaa fayyisuuf jireenya bara baraaf malee namni tokkoyyuu akka baduuf miti. Kanaaf egaa
arra akkamittiin waaqayyootti maxxannee jiraachuu qabna. Isatti akka maxxanneef immoo wantoonni duraan kan jireenya keenya keessaa maal fa'i? Qabeenya keenya, hojii keenya, barnoota keenya waaqayyootti akka nuun hin maxxanne wantoonni nu daangessan yookaas immoo wantoonni isarraati gara duubaatti nu gototan maaliidha akka kooti jireenya koo keessaatiin jennee nutis ta'ee daawwattoonni keenya hundumtuu of gaafachuu akka inni qabudha jechuudha. Kanaafi cubbuu isaa waaqayyoon faallaa ta'e isa waaqayyo jibbu sana jireenya keenya keessaa baafnee dheekkamsa waaqayyo jalaatii of baraarree akka waaqayyo barbaadutti jiraachuudhaaf isatti maxxanuu akka nuun qabnudha jechuudha. Seera isaaf abboommii isaa keessa taanee jiraachuu akka nuun qabnu cimsinee hubachuu akka qabnu nu hubachiisa. Waaqayyo sana eebbisu. Cubbuumti mataa isaa maaliin beekamaadha Phaawulos? Cubbuun cubbuu ta'uu isaa maaliin beekaadha? Seeraan utuu seerri hin jiru ta'ee utuu abboommii waaqayyoo hin jiru ta'ee cubbuun cubbuu ta'uu isaa maaliin godhu beekuu hin danda'edha. Argitanii amma seexanni karaa inni namoota ittiin dogoggorsiise sirriitti baruutu nurra jiraata. Maaliif abboommii waaqayyoo seerri waaqayyoo hin jiru jechuun maal jechuu isaati seexanni? Cubbuun hin jiru jechuu isaati. Cubbuun hin jiru jechuu isaati. Cubbuun hin jiru taanaan immoo akka barbaaddetti jiraadhu jechuu isaati. Jireenya gadhiisii jiraadhu jechuu isaati. Kanaaf egaa abboommii waaqayyoo seera waaqayyoo eeguun waaqayyoon jaallatanii bara baraan isa wajjin jiraachuu jechuudha. Kanaafuu seerri waaqayyoos bara baraan jiraata. Waaqayyoos bara baraan jiraata. Waaqayyo amanamaadha. Nunis immoo maal taanee jiraachuutu nurra jiraata? Amanamoo taanee bara baraan isa wajjin jiraachuutu nurra jiraata jechuudha. Egaa sagantaa keenya tuma mi'aawu golawuudhaaf deemna. Sagantaa keenya macaafa Iyyaasuu gara xumuraatti finneerra. Baay'ee mi'aa macaafni kun. Homaa gochuu hin dandeenyu. Sa'aatiitu akka walii wajjiniin sa'aatii dheeraa fudhannee hin qoranne nu godha. Egaa dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Macaafa kana argachuu warri barbaaddanii bilbila televiziyoona kana irratti argamu irraan nu bilbiluu dandeessu. Ergaa gabaabaadhaan wal arguu dandeenya. Nuuf barreessuu dandeessu. Waaqayyo nagaasaa lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Macaafa kana waliin qorannaa gaafii soo qabaattan yaada soo qabaattan nuuf ergaa. Egaa gamanumaan macaafa gana qorannaa macaafa qulqulluu keenyaa gara goolabuutti deemaa jirra. Torbee sagantaa wal fakkaatuun macaafa qulqulluu isa dhumaa kutaa isa dhumaa keessumoota biraa waliin wal argina. Ammasitti garuu lafa jirtanitti macaafa qulqulluu keessan qoradhaa gaafii soo qabaattan nu gaafadhaa jenna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Isinis waaqayyo sinaa eebbisu waan turtii gaarii goonerra kadhannaa godhannee gara sagantaa keenya goolabuutti deemna. Boleessi keenya Faqaadoon kadhannaa nuuf godhee xumurra. Ishiin kadhannaa. Abooniif gooftummaan waaqaaf lafarratti kan siif kenname ulfaata abbaa keenya guddaa si galateeffanna waan nu gargaarteef. Dubbii kee akka dubbannu nu dadhaboota kanatti waan fayyadamteef maqaan kee eebbifamu. Gooftaa keenya ati amanamaadha. Amanamaadha jechuun amanamaadha. Ati yaa Waaqayyo baroota keetti ijoollee kee gargaarteetta. Deemsa ijoolleen Israa'el qaamaa gochaa turan keessatti isaan gargaarteetta. Nutis immoo yaa Waaqayyo Israa'eloonni afuuraa arra jirra fuula kee dura. Deemsa keenya keessatti akka nu gargaartuuf jaalala kee haa ta'u. Gooftaa keenya lafa onaa keessatti ati nun dhiiftu akkuma waadaa galte waadaa kee raawwatta. Waadaa kee inni raawwattu waadaa kee inni heddu yaa hiween maqaa dhala kee Kiristoos Yesuusiin galanne siif haa ta'u. Ati waaqa dhugaadha. Waaqolii tolfamootiin hin qixxeeffamtu. Kan siqibu hin jiru, kan sin qixxaatu hin jiru maqaan kee galateeffamu. Gooftaa keenya akkuma ati nuuf amanamte, akkuma ijoollee Israa'eliif amanamte biyya sana keessaa isaan baaftee boojuu isaan hirmaachifte biyya kana keessatti bo'uuf galuun iddootti sodaachisetti yaa Waaqayyo. Kunuunsa addaa nuuf gochuudhaani karaa keera nu deemsisuudhaani dubbii keetti jiraachuudhaani seera kee amala keessa ta'e eeguudhaani biyya lafaa kana xumurree fiigichoo kana xumurree guyyaatti dhuftu fuula kee duratti dubbiin dubbanne kun yaa Waaqayyo sagaleen dubbanne kun nutti farachiisatu hin taane kan fuula kee nu dhaabu akka ta'uuf gargaarsa addaa nuuf gochuun jaalala kee haa ta'u. Karaa addaatiin
karaa foddaa TV kan nu ilaalan dubbiin kun gurra isaanii kan seene dubbiin kun yaa Waaqayyo mana isaanii kan seene asitti waan dubbatameef manni isaanii haa eebbifamu maatiin firoonni hundumtu haa eebbifaman qeen isaanii sagalee kana waan dhagaaniif haa eebbifamu Waaqa keenya ijoollee isaanii gargaaruun jaalala kee haa ta'u maatii isaanii eebbisuun jaalala kee haa ta'u guyyaa tokko immoo amma karaa foddaa televezyiinii nu dhaggeeffatanii guyyaa tokko immoo yaa Waaqayyo obboloota keenya wajji wal agarree samiidhaan wal qopheessuu dubbii isa dhagaan itti jiraachuu akka isaan danda'aniif nutis amanamoo siif taane isaanis amanamoo ta'anii guyyaa tokko fuula keetti kan dhiyaatan namoota nu taasisuun jaalala kee haa ta'u gooftaa keenya egaa nu gargaarteetti asa nu gargaarteef ulfaadhu cubbuu yakka looga maqa fuula kee duraa qabnu hundumaa maqaa dhala kee Kiristoos Yesuusiin dhiiga keetiif nu faxaa'uun jaalala kee haa ta'u bara jiraannu hundumaatti duunes jiraannes ulfina keetiif akka jiraannu nu gargaari guyyaa kana karoora kee keessa nu tursi gaafa dhuftu immoo hunduma keenya mootummaa keetti yaadadhu maqaa ilma kee Kiristoos Yesuusiin Amen. Lafaa itti dhiisuu kan koo maal alfataa waliin dubbatu maqaa kan koo walitti tasaasaa mata duree kolfaa godhatu maaltu galeetti naan jedhaati murteeffannaa koo raajeffatu garuu ansirratti baradhe namni qorumsa kan jifatu qorumsi dargaggummaan dhufu yoo fakkaates baay'ee ulfaata yoo ati na wajjin jiraatte gooftaa koo anaaf salphata har'a baay'eetu dudubbata hin danda'amuyyuu jedhanii qabatamaan itti mul'isa atumti dura kan koo ba'e Yoosef carraan ga'eeti miti nama kee taa'e kan jiraate Mata ufii waan wakkaateefi amala kee sirriitti hubatee lootorii miita malli kan kee kan akka taasatti mul'atu shaakaltii